Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaadhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangaramatti duree oduu amma qabadhitti yeroo darbu oduu jalqabaa. Koreen guddigala bilxiginna magaalaa Adaamaatti walgahii irra taa'aa jiran. Walgahii irra taa'aa jiran irratti ajandaalee afur kan Oromiyaa ittiin diiganii fi Oromoo ittiin cabsan irratti mari'ataa jiru jedhamee jira. Sirna federaalizimii balleessuun Oromiyaa goloota jahatti qooduu fi godinni waan jedhamu akka hin jirree fi walumaa galatti sirna ofiin of bulchuu hanga fottoquu jedhus haquudhaan Oromiyaa akkasumas Oromoo bulchiinsa sirna qeenxee amantaa tokko ol'aantummaa saba tokkoo mirkaneessuu jalatti deebisanii galchuudhaaf hojiin cimaan hojjetamaa jira jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira simbiraan gaha. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galatti zoonii kibba bahaa fi lixa Oromiyaatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeessaa jiruunis magaalota hedduu keessa akka barbaadetti seenee bahuu fi to'atuun mooraalee waraana mootummaa hedduus hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa argataa jiraachuu beeksisee jira. Akkasumas lola bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jiruunis loltoota hedduus booji'aa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kanaatii fi kan biroollee isin biraan kenna. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajjin tura. Oduun kun oduu ammeedha. Breaking news koreen jiddu galeessaa bildiginnaa dheengaddarraa jalqabee Adaamatti walgahii gaggeessaa jiru. Walgahiin gaggeessaa jiranis kan shiraan guutame jedhamee jira. Ajandaaleen marii koree giddu galeessa bildiginnaa kunis qabxiilee garee marii biyyoolessaa dhiyeesseef qabatuudhaan gara mariitti dhufame jedhamee jira. Qabxiilee 8 garee marii biyyoolessaa jedhamuun qindeeffatee ture keessaa qabxiilee 4 irratti kan mari'atamee ture yoo ta'u qabxiileen 4 Oromiyaa diiguu, Oromummaa cabsuu fi akkasumas biyyattii keessatti waan Oromummaa calaqqisiisu hunda dhabama taasisuuf kan karoorfatame jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Walumaa galatti qabxiileen 4 PP'n irratti mari'ataa jirtu sirna federaalizimii diiguu, keewwata 39 mirga ofiin of bulchuu hanga fottoquu kan jedhu. Oromiyaa diiguun bakka jahatti qooduudhaan maqaa gola jedhu itti moggaasu tooftaa kanaan naannoo Oromiyaa balleessuu inni lammaffaan magaalaa Finfinnee Oromiyaa jalaa baasuudhaan magaalaa Shaggaritti makuudhaan naannoo taasisu. Oromiyaa ni balleessu garuu magaalaa Shaggar naannoo taasisu. Magaalaa Dirree Dawallee haaluma magaalaa Finfinneetiin Oromiyaa jalaa baasuun naannoo taasisu. Lafa seera lafaa jijjiiruun lafti kan mootummaatii fi kan uummataati kan jedhu san haquudhaan gara sirna fiwudaalizimitti deebisuu fi sirna kana dura uummanni irratti qabsaa'aa ture uummata irratti gadi deebisu. Inni biraa sirna bulchiinsa biyyattii jijjiiruudhaan sirna pirezidaantummaatiin biyyattiin akka bultu murteessuuf irratti mari'atamaa jira jedhamee jira. Qabxiilee marii koreen giddu galeessaa bilxiginnaa irratti mari'ataa jiru kanaan wal qabatee xiinxaltoonni siyaasaa, abbootiin siyaasatii fi akkasumas hayyoonni yaada irratti kennanii jiru. Namoota yaada irratti kennan keessaa Jawaar Mohaammed isa tokkodha. Yaada Jawaar Mohaammed akka itti aanu kanatti gabaabsee qabadhee jira. Wantoota afran kanarratti kan deemame federaalizimii jijjiiruu, hiree magaalota lamaanii jijjiiruu, dhimma lafaatii fi dhimma pirezidenshalizimii irratti kan mari'atame. Mariin walgahiin dhugaa'amu ajandaan itti himamne walgahii koree jiddu galeessaa waan bara dhufuu mari'achuudhaaf kan yaamamanii ergaachi gaan booda dhimmi kun kan itti dhiyaate wal falmisiisaa ta'eeti deemaa kan jiru. Kaleessa eegalee har'a mari'atanii jiru. Borullee itti fufaa kan jedhudha. Garee gareen adda bayanii kan mari'achaa turanii. Dhimma pirezidenshalizimii irratti almost walii galamee jira. Dhimma magaalota lamaan irratti falmiin jira. Yaadni akkuma jirutti jira. Dhimma federaalizimii irratti fi dhimma magaalota irratti falmaa cimaatu deemaa jira. Dhimma lafaa irrattis falmaan godhamaa jira jechuudha. Garamatti itti baati ka jedhu namuu waanuma tilmaamuu dandeessan na fakkaata. Walumaa galatti koree giddu galeessaa bilxiginnaa kanaaf ajandaa marii tokkoffaa kan ta'e tokko sirna federaalizimii diiguu, keewwata 39 dhabamsiisuu yookaan mirga ofiin of bulchuu hanga fottoquutti keewwata jedhu kana guutumaan guututti heera mootummaa keessaa baasuudhaan
akka Oromoon ofiin of bulchuu hin dandeenyetti akkasumas eenyummaan isaa dhabamutti irratti hojjetuu fi kan karoorfate jechuudhaan akkasumas naannoo Oromiyaa diiguun naannoo Oromiyaa waan jedhuu fi waan Oromoo maqaa dhawatu hunda balleessuu fi hojii hojjetamaa jiru jechuudhaan Oromoon naannoo ofii irratti of bulchuu akka hin dandeenyee fi sirna mataa ofiitiin of bulchuu kana haquudhaan Oromoo indirect kolonii jala galchuudhaaf hojii hojjetamaa jiru jechuudhaan qaamonni garaagaraa xiinxaltoonni siyaasaa hayyoota fi abbootiin siyaasaa karoora Oromoo balleessuu kana dura dhaabbatuudhaan mormii argisiisanii jiru hedduun yaada mormii dhiyeessanii jiru. Korema biltiginnaa gidduuttis yaadni kun yookaan karoorri kun mormii guddaa uume wal mormisiisaa kan jiru ta'ullee akkuma viidiyoo Jawaar Mohammad irraa dhageettanitti kan mirkanaa'edha. Garuu biltiginnaan naannoo Oromiyaa kan paaworii hin qabnee fi akkasumas waanuma godhaa jedhanii kan gootuu fi uummata isaaniitii fi akkasumas naannoo isaaniitiif warra hin yaadnee fi warra garaa qofaaf bulu jechuudhaan yaada faallaa uummata Oromoo balleessuu fi Oromiyaa diiguuf dhiyaate kana duraan dhaabbattii fiixan baasti. Abdiin jedhu hin jiru jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Gama biraatiin immoo ajandaan Oromiyaa diiguu magaalota Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dawallee naannoo Oromiyaa jalaa baasuun magaalaa Finfinnee magaalaa Shaggaritti makuudhaan naannoo taasisuu fi magaalaa Dirree Dawallee naannoo taasisuu kun yeroo ammaa kanatti maaliif gadi dhufe jechuudhaan Jawaarillee gaafatee jira. Hedduunis gaafatanii jiru. Miidiyaa hawaasaa kana irratti bal'inaan yaadni kun yookaan karoorri kun maaliif yeroo ammaa kanatti yeroo biyyi rakkoo keessa jirtu yeroo lolli Oromiyaa keessatti waggaa 7 oliif deemaa jiru naannoo Amaaraa keessatti immoo waggaa 3 deemaa jiru naannoo Tigraayittis lolli dhoodhaaf deemaa jiru kanatti ajandaan kun maaliif gadi dhufe jechuudhaan hedduun gaafataa jiru. Jawaar Mohammad gaafii kana ofillee gaafate deebii isallee deebisee jira. Deebiin deebise hedduu yoo ta'u inni tokkoo fi tokko kan irratti xiyyeeffannaan kenname jechuudhaan inni irratti dubbate Oromiyaa diiguu fi akkasumas Oromummaa tana cabsuudhaaf karooraa fi fedhii kan qabu uummata kaabaa waan ta'eef uummata kaabaa kana gammachiisuu fi lola kaabatti cimee deemaa jiru kana keessattuu naannoo Amaaraatti deemaa jiru kana irraa dhaabbatuuf fedhiin guddaan lolli naannoo Amaaraatti deemullee naannoo Oromiyaa to'atuudhaan naannoo Oromiyaa koloneeffatuuf kan karoorfate waan ta'eef kunoo fedhii keessan isinii guunnee jirra nurraa dhaabbadhaa nuun hin lolinaa jechuudhaan lola naannoo Amaaraatti cimee itti fufaa jiruu fi isaan dhibu kana ofirraa dhaabuudhaaf yaadaniiti jechuudhaan hedduu yaada itti kennanii jiru. Miidiyaa hawaasaa kana irrattis bal'inaan yaadni kun ka'ee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola itti fufe kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argataa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan kaleessa galgala waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa magaalaa takkatti seenuudhaan tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa guutumaan guututti magaalattii keessa yaasuudhaan injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Magaalaan waraanni bilisummaa Oromoo galgalaan itti seenuun humnoota PP keessa yaasetunis tan viidiyoo tanarratti argitan tana yoo taatu magaalaa Maqiitti Shawaa Bahaatti kan argamtu jechuudha. Haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan waraanni bilisummaa Oromoo magaalattii guutumaan guututti to'atuudhaan humnoota PP keessa yaase injifannoo boonsaa galmeesse jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa Aanaa Roobee Diidaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Arsii Bahaa Aanaa Roobee Diidaa magaalaa Siree jedhamtutti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun guutumaan guututti magaalattii keessaa yaasuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Viidiyoon achirraa nu geette jirti garuu sagalee qofa isin dhageessifna. Viidiyoon asirratti ol baasuuf waan namatti hin tolleef akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa Aanaa Roobee Diidaa magaalaa Siree guututti keessaa yaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee irrattis injifannoo argatu odeeffannoon gama sirraa nu geettee jirti. Lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa mana Sibuutti loltoota mootummaa waliin bakkoota saditti lola gaggeessee irrattis injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Haleellaa tokko kan raawwate bulchiinsa magaalaa Manditti Barraaqaan itti seenuun buufata loltoota PP irratti yoo ta'u haleellaa raawwateenis hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira.
Iddoon lammaffaa achuma aanaa mana sibuu ganda guyyoo xaayibaa jedhamutti daandii gurraacha irratti humnoota PP konkolaataa lamaan deemaa turte irratti hidhuudhaan haleellaa raawwatuun miidhaa irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Iddoon inni sadaffaan haleellaa irratti raawwate ganda qarsaa waalgaa jedhamutti mooraa waraana PPTtti seenuudhaan haleellaa raawwateen mooricha keessa guutumaan guututti yaasuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuu fi akkasumas qophii waraanaa hedduus irraa argatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Diggaattis waraanni bilisummaa Oromoo hidhuudhaan haleellaa raawwatu beeksisee jira. Aanaa Diggaa bakka addaa Kileesher jedhamutti hidhuudhaan loltoota mootummaa konkolaataan deemaa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun akkasumas meeshaalee irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa odeeffannoo kenneen ibsee jira. Walumaa galatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalota hedduu to'atuun humnoota waraana PP hedduu booji'uudhaan injifannoo gurguddaa argataa jiraachuu beeksisee jira. Inni itti aanu kunis loltoota PP waraanni bilisummaa Oromoo booji'eedha. Isaan viidiyoo irratti argitan kunis booji'amtoota loltoota PPti. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma argitan kanaan mirga isaanii kabajuun isaan carroomanii lubbuun isaanii ba'e haaluma argitan kanaan rakkoo tokko malee walitti qabuudhaan bakka tokkotti waliin gahee jira. Hedduun isaanii dirqamaan gara dirree lolaatti geeffamuudha kan dubbataa jiran yookaan kan himan. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettan immoo muddamsuun kaaba Itoophiyaatti TPLF fi PP gidduutti jiru akkuma jirutti jira. PP'n muddamsuu hamaa keessa galtee jirti jechuudhaan humni waraana PP qophii fi of eeggannoo akka godhu ajajni darbuun dhagahamee jira. የመከላከያ ሁሉም እዞች በተጠንቀቅ መቆማቸው ታወቀ። ነገሮች ከሚታሰበው ፍጥነት በላይ ይከረሩ መምጣታቸውን ተከትሎ ሰራዊቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ በተጠንቀቅ መቆሙን ይፋ አድርጓል። ህወሓት ጽምዶ በሚል የዳቦ ስም ህብረት በመፍጠር ውጊያ ለመክፈት 11ኛው ሰዓት ላይ ሲሆን ሁሉም የመከላከያ እዞች ለሚሰጣቸው ቀጣይ ግዳጅ በተጠንቀቅ ሆነዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ጄኔራሎች ግንባር ድረስ በመጓዝ ጭምር መልእክት እያስተላለፉ ነው። Akkuma viidiyoo kanarraa dhageettanitti humni cimdoo jechuudhaan of qindeessee fi of ijaare yeroo gabaabaa yookaan muraasa keessatti haleellaa bal'aa loltoota PP irratti banuu danda'a jechuudhaan sodaan guddaan uumamee jira. Akkuma viidiyoo kanarraa dhageettanitti humni waraana PP bakka jiru hundaan kallattii hundaan haleellaa gareen cimdoo jedhamu raawwatuu danda'u qolatuudhaaf of eeggannoo fi akkasumas qophii gahaa taasisuudhaan dammaqinaan akka of qopheessu ajajni darbe jedhamee jira. Akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti ajajoonni waraana PP hedduun kallattii garaagaraatiin adda waraanatitti bobba'uudhaan waraana bakka jirutti jajjabeessuu fi of eeggannoo akka taasisuu fi qophiidhaan akka taa'u ajajan jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture. Ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.